biyyatana duuba kunoo har'aas boruus ani bakkaan irraa dhaquun qabu qalbii na qabaadhu. Haati wallootuun haadha teenna haadha ilma Harargeetirraa fagaatte haadha ilma Jimmaatirraa fagaatte haadha ilma Baaleetirraa fagaatte haadha ilma Arsiitirraa fagaatte haadha ilma Booranaatirraa fagaatte haadha ilma Gujiitirraa fagaatte tiniin Amaara keessa jirti jenne wallaaltonni tiktookii akkasitti waliin baanee haadha walloo takkitti ilmoo isii hojii tattaafannu isin warri sheekota ofiin jettan warri qeesota ofiin jettan warri hayyoota ofiin jettan warri aktiivistoota ofiin jettan warri feemasoota ofiin jettan warri biyya bulchina ofiin jettan warri biyyaaf qabsoofna ofiin jettan haga faannoon dhuftee qeerratti ummata kana darartu ween antum eessa jirtan gaafin ummataa kana bara ani hayyuu oromooti profeesarii oromooti beekaa yet nabbarachu gaafii ummataati kun gaafii ijoollee waan beeyne warra akka anaati kun eessa jirtan gaafii hawaasati gubaa dhumaatiin ummata kanaa maaliif isinitti hin dhagayamne isin warri na dhageeffataa jirtan namni kuma tokkoo kun dhumaatii ummata sanitti daas isin jedhee faannatu isin gammachiise maal sheer gootanii sagalee hin taaneef ani by the way uf jajuufi miti laayivii kiyya namni hundi hin dhageeffata sheen hin dhageeffata qeesir hin dhageeffata warri mootummaa hin dhageeffata I don't know warra muka jiru jaran beeku soo kana waan ta'eef hundi kee akka qoosatti hin laalinii sheer godh isinitti uf jajuuf osoo hin taane annama abdii illee mana hidhaa keessatti laayivii kiyya dhageeffata barcaa ittiin godhu wallahi kakadhee sitti himaara ati sheer godhuu baatte kun tiktookii ta'ee leencanaan kennitu wani naa dabalu tokko hin jiru garuu ummata kennaa sagalee taata waan taateef sheer godhe ምንም ጨመረኝ ወኒ ናዳ ባለሙ ተኮንጅሩ አቲዮ ሼር ጎተለ አናከ ዱንፈት ወኒ ናዳ ባለሙ ተኮንጅሩ ፋይዳ ዱንፋዮ በርባዲያን ዱፌቲኒን ቲክቶክ ረሰገሌታ ቢኮዝ ወረከ ዚዞ ፋኩን ሪዮታ ከያ ወረከ ሙባረክ ፋኩን ዮ ጥቃተ ዲበሸሸን ለታቱና ደርባን ዶላር ኩራን ከዛ ባፈደ ደመይቲ ፈጠራ የቹ ዱጋስ ይቲማራ ዱጋን ዳፉዱ ዮነምኒ ዱጋ ይቲ ሙፉዳ አትዞሬ ናደወል سيالا كثن الرافين أنا كرد أكبسا جرما إني كايسين أفي والفتن كايسين أفي والهيتن كأفي والدنديتن كأنا قادة نبدأ كرنا أكبسا هندي كيسا شيرغورا دبين قاموا إلى لتوانت مبارك متى دقا غوتتين نلالين شيرغورا هندي كي الرهدو نما ديازورا biyya keessaa fooqii kondominiyeemii minaamni kana guuratte sheer gochuun sodaatti sheer gori homaa rakkoo qabu ka dubbataa jiru ana dogoggoraan sheer gora jettaan hundi keessaa sheer gora gadheen kondominiyeemii guuratte namnummaan waan akkanas jala sheer godhullee hin jiru bara oromoon rakkate kun birriin bitame kun aangoon bitame kun garaan bitame kun dhalaan bitame wallahi rakkanne bar amma na dhoolee Miss Oromia Momarre Oromia Sanfani fa warra jaalala saniitiin qabame abiyyiin hin qeeyne jira maal jettan bada jaran Miss Tourist Oromia Momarre Oromia kee tokko beera babbareedduu takka eenyu maqaan isii namittii takka anuu hin jaaladha eenyu maqaan isii Haliima takka fa akka waan jaannata kana keessaa baatee tajirtu funyaan kan dheeratu afaan meeqa beeyti jedhan Miss Oromia irra daladiyyanii olmaa gak deemte suuraa kan takka Balen fara ite kuno gadam sadisho wajin sura kati. Bale kana fara ite kuno gadam sadisho. Naziri kumale gamma me nazir nura. Kilashi kada duran gordu intalabtu. Achi ite dini. Amala duriyen kun jaran qabame. Kun garan qabame. Kun kondominiyeemii fudhate. Akkatti haara abbaa ofiitii sagalee ta'uu dhabee rakkate bara. Yaa jara kenna anillee akkuma keessaa lubbuutiyya hin jaaladha. Haftaamii ta'uu hin barbaada. Isa dhugaa rabbii. Isuma dhugaa rabbii feemasoonni aktiivistoonni Oromoo asirra jirtan. Anillee akkuma keessan makiinaa osoo naa kennanii fudhachuu barbaada. Kondominiyeemii fudhachuu hin barbaada. Lafas fudhachuu hin barbaada. Mallaqas maal jedhaniini kaanama. Fudhachuu hin barbaada. Garuu mootuu hin tara wanni hundi hin tara. Ummanni hin taru. Ummanni yeroo hunda jiraata aangoon hin tara jara kenna. Sinigale
umri matee san xiqqoo tanatti xiqqoo biyya arabaa jiru kanatti bar mootummaa sadi ija kennan argine bar mootummaa sadi mee isin warra Haayila Sillaasee nu wajjin hin argin warra Dargii nu wajjin hin argin dhaloonni amma Facebook kuni TikTok YouTube kun mootummaa sadi argitanii bar rabbiin malee zalaalam jiraatan hin jiru ummanni yeroo hunda jiraatan waan ati arra gootu kana waan ati arra dabaan callifte kana dhugaan ummata kanallee si gaafatti wallaahi laziim kakadhee sitti hima mallasaa ijaan argitan ummanni kenna miskiina bar Oromoo jechuun ummata gaafa mallasaan du akka waan haadhaa abbaan irraa du'eetti lafa qotee u'uu jedhee boo'e bar akka gaafa mallasaan du Oromoon boo'etti anuu gaafa harmeetti yeduute hin boonne bar rabbi raafmata isii haa godhu boo'ee akkasitti yaa isa dhugaa rabbi Jamaal godhiin hin boonne ati gaafa isuma dhugaa rabbi isinitti himuuf yoo ta'e akka gaafa mallasaan du'u Oromoon gayyaa'ee ijaarsaaf jaarsin itti boo'e adhee gadda gaafa maadariin tiyya duute maadariin na dhalte duute hin boonne Oromoo jechuun ummata ashqabaacii akkanaati bar akka jedhu osoo rabbi godhii tasaabii du'e uummanni kun dawaa hantuutaa dhugee fixinnaayyuu garuu dullaa sodaa boottanii maa jaalala namummaan boottani jaalala namummaan boottani dullaa sodaa boottani ayinaaw aqaallo dullaa sodaa boottani soo kanaafi jara keen warri rabbiin dandeettii isinii kenne foloowarii hedduu qabdan namni hedduun isin jala deemu Oromiyaan hundi dhumaa jira dararamaa jira keessattuu ummanni walloo ramadaana waggaa waggaadhaan gizee hunda dhumaa jira jechuudha garaa soomaa kanaan garaa beelaa kanaan jireenya biyya keenyaa katimirri hin jirre bishaan gahaan hin jirre wantummaan nyaatan gahaan hin jirre san keessatti rasaasa gizee affeelamtu mee isinummaan ufrataa alaala nuti amma irra hedduun keenya warri onlaayinii fayyadamu biyya keessa biyya alallee warri jiru yoo mallaqa gaarii qabaachuu dhabnellee warra gaaddisa jala jiraatu inni kun mukayyafa manaa qabaa inni kun takiifa qabaa inni kun moraa akka zorsan qabaa inni kun mana nagayaa keessa jira inni kun gaaddisa jira inni kun bishaan mi'aaya waa hunda qabnaa jechuudha warri biyya jiru le'ivin warri biyya jiru kun finfinnee jira hadaamaa jiru magaalaa garaagaraa keessa jiru kullee bareeda jira ummanni keenya ummanni walloo kun lafti isaa teessumaan gammoojji ka ollaama isaa marsee jiru amaara lafaa sooma bishaan hin jiru wanni nyaatan hin jiru wanni dhugan hin jiru waggoota 5 darban kana lolarra bayan beelarratti rasa sooma jira soomarratti lola jira mee ummanni kun osoo si taate akkam taate aantee bitton amma warra na dhageeffataa jirtan kun osoo isin taate bakka ummata sanii osoo buutani harmeen achitti rasaasa waadamaa jirtu tun harmee ta'e osoo taate harmee jettee si dhalte osoo taate abbaan achitti rasaasa waadamaa jirtu tun abbaan si dhalchi osoo ta'e ilmi kee osoo achi keessa jiraate irra hedduun ijoolleen biyya arabaa jirtan namni biyyaa ilma hin qabne hin jiru namni ilma biyyaa hin qabne hin jiru ilmoo ta'e osoo taate akkam abbaa kee taate maaliif sitti hin dhagayamne miidhamni ummata keenya walloo miidhama kiyya yoo jennu dhugarraani maaliif sitti hin dhagamne nuti karaa tiktookitiin dhiyoo kana harmee walloo tokko dhukkubsatte yeroo nama biraa kanammoo 300-4 gargaarru harmee wallooti tokkocha qabdu haadha malee guddise jette dhuftee haati jechuudha abbaa malee guddise mucaa tokkocha kana qaba baajaajiif kilaash qaba akka biyya keenyatti akka wallootitti kilaash gurgurachuun safuudha yookiin sheemidha sheemno afaan amaaratiin sheemidha garuu tokkocha abbaa malee guddise kana naan caalu jedhee kilaashiif baajaajillee manallee itti gurguradhee fayyifachuu dadhabe
miliyeena lama na gaafatanii jennaan nama 8,000 bakka tokkotti wal geennee gargaarsifne jechuudha. Maaliif haati haadha. Haati harargallee haadha teenna, ta Jimmaas haadha teenna, ta Arsiis haadha teenna, ta Baalees haadha teenna, ta Gujii Booranaas haadha teenna. Garuu addatti ta Walloo kophaa waan jirtuuf haadha teenna ta ilmaan ufiitirraa fagaattee kophaa jirtu jenneetiniin ilmoo isiisan dhaqqabneef jechuudha. TikTok irratti yeroo nuti ijoolleen wallaalan TikTok irraa daaraa dibannu, barbaree dibannu, qucci bidiggii maarree gootan jettanii nu arsan nama 10,000 18,000 akkasitti haati wallootuun haadha teenna, haadha ilma Harargeetirraa fagaatte, haadha ilma Jimmaatirraa fagaatte, haadha ilma Baaleetirraa fagaatte, haadha ilma Arsiitirraa fagaatte, haadha ilma Booranaatirraa fagaatte, haadha ilma Gujiitirraa fagaatteetiniin Amaara keessa jirtu jennee wallaaltonni TikTokii akkasitti waliin baanee haadha walloo takkitti ilmoo isii hojii tattaafannu. Isin warri sheekota ofiin jettan, warri qeesota ofiin jettan, warri hayyoota ofiin jettan, warri aktiivistoota ofiin jettan, warri feemasoota ofiin jettan, warri biyya bulchina ofiin jettan, warri biyyaaf qabsoofna ofiin jettan, haga faannoon dhuftee qeerratti ummata kana darartu ween antum eessa jirtan? Gaafin ummataa kana bara. Ani hayyuu Oromooti, Profeesarii Oromooti, beekaa yet nabbarachu. Gaafii ummataati kun. Gaafii ijoollee waan beeyne warra akka anaati kun. Eessa jirtan? Gaafii hawaasati. Gubaa dhumaatiin ummata kanaa maaliif isinitti hin dhagayamne? Isin warri na dhageeffataa jirtan namni 1,000 kun dhumaatii ummata saniitu daasisin jedhee faannatu isin gammachiise maal sheer gootanii sagalee hin taaneef ani baay'isawee uf jajuufi miti. Laayivii kiyya namni hundi hin dhageeffata. Sheen hin dhageeffata, qeesin hin dhageeffata, warri mootummaa hin dhageeffata. I don't know warra muka jiru jaran beeku. Soo kana waan ta'eef hundi kee akka qoosatti ilaalanii sheer godhi. Isinitti uf jajuuf osoo hin taane annama abdii illee mana hidhaa keessatti laayivii kiyya dhageeffataa barcaa ittiin godhu. Wallahi kakadhee sitti himaara. Ati sheer godhuu baatte kun TikTokii ta'ee leencanaan kennitu. Wanni naa dabaltu tokko hin jiru. Garuu ummata kennaa sagalee taata waan taateef sheer godhi. Minim miccamarin wanni naa dabalamu tokko hin jiru. Ati yoo sheer gootellee ana akka dhuunfatti wanni naa dabalamu tokko hin jiru. Faayidaa dhuunfaa yoo barbaadean dhufeetiniin TikTok irratti sagalee ta'a. Because warri akka Ziizoo fa'aa kun hiriyoota kiyya warri akka Mubaarak fa'aa kun yoo xiqqaate 500 illee taatu naa darban $10 keessaa baafadhee deemee ittiin faxaraa jechuudha. Dhugaa sitti himaara. Dhugaan dhugaadhaa fudhu yoo namni dhugaa isinitti himu fudhaa.